Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota as guutuubii akkam jirtu. Ana obboleettiin keessan nagaan jira. Mee har'ammoo ijoolleen baay'ee madaamiin keenya akka isheen damooza nuu dabaltu maal gochuu qabnaa erga dhufnee waggaa 2 dabarree garuu damoozuma waggaa 2 dura dhufne saniin taa'aa jirra. Sodaadhee birriin dabaliyoon jedhennaan sodaadhaa. Hojii kiyya na dhabsiisti gara biyyaa na gashitii jedheen shaakkaa jette obboleettiin keenya tokko. Mee isarraa ka'ee tanan madaamiin keessan akka isin jaalattu birri isin barbaaddan akka ishee isinii kaffaltu Sin maal gochuu qabdanii maaltu sinirraa eeggamaa kan jedhuun sinitti waan kana yoo hojiidhaan agarsiistan waan anan sinitti himu kana waan 5 ijoo kana yoo hojiirratti agarsiistan damooza gaariidhaan mana madaamii keessa hin hojjettu yeroo gabaabaa keessatti of jijjiirtanii gara biyya keessanii deebitanii biizinasii mataa keessanii banattanii maatii keessan wajjin jiraattu na amana. Viidiyoo kana hanga dhumaatitti dhaggeeffadha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo laayikii godha, sabskraayibii godha. Viyuun viidiyoota baay'eedha garuu sabskraayibii hin gootan, laayikii hin xuxxan. Kanaafuu sabskraayibii gootaniif laayikii gootaniif wanti isinirraa hir'atu yookaan wanti isin kaffalchiisu wanni tokko hin jiru. Garuu laayikiin godhuun keessan nama baay'ee bira akka ga'u viidiyoon kun namni baay'ee akka irraa baratu ni godha. Kanaafuu laphee gaarii qabaadhaa. Dursa jechuudha laphee gaarii qabaadhaa. Laphee gaarii yoo qabaattan namni akka fayyadamu gootan. Laayikii gootanii sabskraayibii gootan. Sababni isaa waan sin miidhu waan hin jirreef jechuudha. Kanaafuyyuu ijoolleen sabskraayibii hin goone sabskraayibii godhaatoon as guutuubii jajjabeessaa waa baay'ee irraa barattu. Ijoolleen biyya hambaa jirtan, ijoolleen biyya keessaa gara biyya hambaa dhufuu barbaaddan viidiyoo tanan hojjedhurra waa baay'ee barattu. Sababni isaa immoo ani yeroo dheeraa biyya biraallee hojjedhee biyya nama hojjechaan jira. Madaamonni maal akka ta'e amala madaamotaa amma ta'e tokko dhibbaan dhibbattis amala isaanii beekuu baadhu. Amma ta'e tokko nurraa barattanii warra turre kanarraa waa baay'ee barattanii yeroo biyya galtanillee maal fiddanii akka galuu qabdan akkamitti akka galuu qabdan waa baay'ee barattu. Yeroo nu dura biyya hambaa kana dhufne dhugaa waaqayyo odoo akkanatti viidiyoo nama nu hojjetu odoo akkanatti waan inni keessa dabarse nama nutti himu jiraate amma har'aatitti siddatiirra maal goonayyu biyya hambaati maal goonayyu. Sini galee gorsa hin qabnu nama akkatti nu gorsu hin qabnu miidiyaa akkatti guddate duraan hin jiru silkiin nuuf hin eeyyamamu. Agartanii inni sun baay'ee nu muudhe birrii keenya eenyutti akka erguu qabnu hin beeknu dur. Akkamitti akka birrii qabachuu qabnu hin beeknu dur. Maal goo akka goonu hin beeknu dur. Madaa wajjin nagaan akka jiraannu maal gochuu akka qabnu hin beeknu eenyuun nutti miree haaradha. Sin immoo ijoolleen amma biyya keessaa dhuftan. Ijoolleen dhuftanii waggaa 1 waggaa 2 hojjechaa jirtan. Maal gochuu akka qabdan ijoollee duraan hojjetan waa baay'ee asirratti miidiyaa kanarratti isinii dabarsaa jiru waan ta'eef gorsa isaanii kana dhaggeeffadhaa. Viidiyoo isaanillee jajjabeessa. Viidiyoo kiyya bichaa miti. Viidiyoo ijoolleen biyya hambaa teessee isinii jecha hojjettu. Odoo rafuu qabduu isinii jecha sagalee waraabduu kana dhaggeeffadhaa jajjabeessa isiniin jedha obbolaawwan koo qundaamsa kiyya. Mee haasaa isinitti baay'isee madaamiin teessan akka damooza isheen isinii dabaltu maal gochuu qabdan? Tokkoffaa ofirrumaa eegna fayyaa qabaachuu. Fayyaa yoo qabaatte namni hundi si jaalata. Fayyaa yoo dhabde hojjechuu yoo hin dandeenye, kaattachuu yoo hin dandeenye, dandamattee hojjechuu yoo hin dandeenye dhiisitoo haadha ormaa haadhi keessi deessa sin jaalattu. Ifa sitti hima jechuudha. Kanaafuu
fayyaa ta'eeti dura. Fayyaa akkamittan ta'a? Nyaata nyaadhu, bishaan gahaa dhugi. Kana. Lammaffaa qulqullina kee eegi. Qulqullina kifilii itti raftuu eegi. Qulqullina shintibeetii itti fayyadamtu eegi. Akkuma ani akka isaanii guyyaatti shintibeetii kee dhiqi. Burushii ilkaanii kee eessa akka godhattu. Uffata kee akkamitti akka dadachaastu. Akkamitti shaaworii akka galtu jarri waan mullaa kifilii keenya hin fattashu jechuudha. Indoo yeroo wayii dhiyuma kana madaamiin ishii kifilii sarraatanyaa seentee ilaalte burushii ilkaanii kana shintibeetii filaashii goonu kun hin jiru isa baddaa gootee sarraatanyaa jiru. Akkamitti isa gootii? Shintibeetii dhiqadhoodhee shintibeetii yoo galte shintibeetii teessee silkii gorokkorte haasa'u. Namni nitsinnaa ofii eeguudha, qulqullina keessan eeguudha. Madaami nama dhiqadhu isiniin jettetti akkam taataniiti. Kanaafuyyuu qulqullina keessan eeggadha. Sin dhagaa yoo baattanii waan gurguddaa gootan dantaa miti. Dura qulqullina keessan barbaadu jarri. Yoo sin qulqulluu taatan midhaan sin qopheessitan, midhaan sin dhiyeessitan nyaachuu danda'amu jechuudha. Kanaafuu kifilii keessan illee atsaddaa. Kifilii keessan atsaddaatanii of atsaddaatan taanan madaamiin ajaa'iba kana sin jaalatti. Damooza keessan illee sinii dabalti. Yoo siif fedhiidhaan mana sanii baatan malee akka mana sanii illee baatan sin hin godhan jechuudha. Maaliif si jaalatu baa tsidaatii qabdaa, kifiliin kee tsidaatii qabaa, shintibeetiitti fayyadamtu tsidaatii qabaa, ati tsidaatii qabdaa, fayyaa qabdaa kana. Kanaafuyyuu tsidaatii keessan eeguun dirqama. Lammaffaa haala uffannaa keenya. Madaamonni baay'een abbaa manaa ishee fuulduratti wayyaa nama qabu shaashillee ofirratti marachuu kan immoo rifeensa keessan shaffanuu qabdu jechuudha. Na yeroo baay'ee akkasitti harmi keessan watti ergootanii qaama keessan wanta mul'isu tokko uffattan abbaa manaa ishee fuulduratti hin jaalattu waan ta'eef wanta akkasii kanarraa illee of eeggadha. Wanta akkasii kanarraa of eeggachuu qabdu jechuudha. Kana hogootan madaamiin keessas hin jaalatte jechuudha. Kan biraa kana erga gootanii booddee immoo kanafu tole jechuu waan gootan tokko godhaayis dhiisaayis tole jedhiin tole. Yoo ati tole hin jenneen maaltu itti dhaga'ama isinitti fakkaate? Madaamota biyya kanaatti waan isaan caalu itti fakkaata. Gadaantummaan isaanitti dhaga'ama. Kanaafuu gadaantummaan akka isaanitti hin dhaga'amne tole jedhanii bira darbu. Inni afuraffaan dhiifama gaafadhu. Iqirta. Soorii madaam. Bakka. Namni tokko tafaxurumaan dhiifama gaafachuu hin jaalatu. Dhiifama gaafachuun akka nama akkamsin hin jedhu akka nama gadaantummaatti. By the way, dhiifama nama gaafachuu jechuun namni sun nama cimaa, nama olaanaa ta'uusaa beekamaadha jechuudha. Namni dhiifama nama gaafatu nama jabaadha. Namni dhiifama nama gaafatu nama waaqati. Namni dhiifama nama gaafatu nama qaali waaqa beeku. Manfasaawidha. Kanaafuu yoo balleessitanis yoo hin balleessinis yoo akka balleessanitti itti dhaga'ame soorii. Tana jechuudha dabdanii anaa siif kan soorii yoo jettaniin dubbiin hin raawwata jechuudha. Inni kan biraa inni dhumaa dhiphachuu dhiisuu, fireedamii qabaachuu, koonfidensii qabaachuu. Gizee fuuldura deemtan koonfidensiidhaan deema. Wanuma tokko yoo doon sodaatin jechuudha. Waan hojjechuu qabdan hojjedhaa, waan gaafachuu qabdan gaafadha. Wanti isin sodaachisu, wanta isin ashamaqqaqu, waan tokko hin qabdan. Kana hogootan aadumaayyuu koonfidensii isinitti dhaga'ama. Hojii keessan yoo hojjettan, qulqullina keessan eeggattanii, wanti isin ashamaqqaqu, wanti isin sodaachisu, waan numti tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu mee kana godhaatuun damooza keessan gaafa gaafattan akka ishee isinii dabaltu itti fayyadamaa kanatti jechuudha. Kana viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa, sabskiraabii godhaa, laayikii, sheerii illee godhaa. Sinan jaaladhaan.
nagaa naa tura. Viidiyoo biraatiin walitti deebina. Ciao.